Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam naga jirtanii hordoftoota chaanaala Razaan Tube jedhu. Chaanaalli kun chaanaala keessanii hordoftoota kiyyaa yoo wanni ilaaltan kun isin fayyadee irraa fayyadamtan subscribe like gochuu hin irraanfatina. Kanaaf chaanaalli kun kan har'a qabatee isin dhufe akkamitti fuula keenya kan sababa rakkina garaagaraatiin fuulli keenya nu jalaa babbadee akkasuma mootuyyuu osoo hin gahin fuulli keenya mallattoo dullummaa fakkeenyaaf shamarran tokko dubartoonni keenya anumoojiinuyyuu dabalatee jechuudha sababa isaa kan hin beeyne fakkeenyaaf umriin keenya waggaa 25 yoo ammootuyyuu tarii waggaa 24 ijaan fuula keenya yoo laalan dubartii waggaa 38 gara mana 40 nama kalaa'ee kana yeroo tokko fuulli keenya kan fakkaatu nu argina sababa jijjiirama akkuma asiin dura isiniin jedhe keessatti qaama keenya nurra dhagahamu jecha sababa kanaaf wantoonni akkasii waan nurra argamaniif jecha inshallah kanaaf har'a qophii kana qopheessee isiniif dhufee jira itti fayyadama manuma keessanitti bakka jirtanitti jedha hundi keessanuyyuu qophichi maali yoo kan jettan tahe talbaa namni talbaan beeyni hin jiru jedhee yaada talbaa kana qopheeffannee talbaan hedduu fuula keenyaaf laaffisuufis diriirsuufis akkasuma ammootuyyuu baay'ee faayidaa baay'ee qaba keessatti illee yoo dhugan hedduu nama fayyada talbaan bareedina gogaa keenyatiif gahee guddaa kan taphatu waan taheef jecha har'a kaniin qabadhee qopheessee isinii dhufe talbaadha inshallah talbaa fi boqqolloo qabadhee isinii dhufe akkamitti akka fayyadamnu wajjumaan arginaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyya hundi keenyaayyuu manuma keenya teennee haala salphaan of yaalu akkasuma mootuyyuu karama salphaa taheen karaa laafaadhaan fuula keenya laaffifachuu akkasuma bareechifachuu kanarraa kan hafe mootuyyuu waan adda garagaraa ka fuula keenya irratti argaman kana gurraacha tahuu adii tahuu mallattoo hedduutu jira namni hunduyyuu akkuma taheen maaluma tahe jedheetumaan kan wallaalee jira kanaaf har'a boqqolloo fi talbaa walitti fuula keenya akkamitti akka ittiin bareechifannu walumaan kan ilaallu tahaa jalqaba irratti ani ammas kan isinitti himu bishaan baay'isinee dhuguudha bishaan sirritti dhuguu qabnaa guyyatti jechuun guyyaa jedhu halkanii fi guyyaa sa'a 24 keessatti burcuqqoo 8 dhuguun dirqama haga 13 illee 9 illee jedhanii yoo rabbi isinii laaffisee isin dandeessisee jedhe osoo dhuydanii irra gaariidha irra filatamaadha isa jalqaba ammootu yeroo wama kamiyyoo dibannu fuula keenya saamunaa fuula keenyaaf barbaachisuun haala gaarii taheen dhiqannee boodasanii qophicha keenya fuulli keenya erganuu gogee dibachuu jalqabna asirratti kanaan isinitti himu namoonni tokko fooxaa fuulan goyfatan ka fayyadamantu jira sooftii ka fayyadamantu jira kunniin hunduyyuu baay'ee waan nama gammachiisuun qabu haa ta'u gara qophichaatti yoo kan seennu ta'e haaluma kana fakkaatuun talbaa distii finnee distii keenyatti naqannaa wama qabdanitti jechuu talbaa maankaa 3 tahuyyuu akkuma barbaadan sinii takkallee tahu boodasanii bishaan itti naqannaa maankaa 3tti bishaan burcuqqoo 2 naqannaa bishaan dhuynu kana jechuudha burcuqqoo 2 naqnee boodasanii ammootuyyuu haala gaarii tahee waliin geennee ibidda jala qabsiifannee akka danfu jechuudha. Yoo danfi talbaan akkam akka tahu warroonni asin dura fayyadamtan hin beeytanii ibiddarra keettanii argitan warroonni hin beeynellee haaluma kana fakkaatuun talbicha keenya waliin dhahataa danfifnee affeellee jechuudha haga daqiiqaa muraasa innuyyuu bishaan itti naqne sun deemee wal harkisee akka kireema akkanatti yeroo danfusan hoomachaa'ee ufumaan zayitii uf baasa boodasanii ammootu dhimbiibbaa qopheeffannee turtii daqiiqaa 15-20 booda dhimbiibbaa keenyatti saanii wama ta'e wama mana keessan jiru waan waa itti dhimbiibattaniin qopheeffattanii yoo kanas hin qabaanne carqii qulqullina qabu tahuu qaba carqii sirritti qulqullina qabuun dhimbiibachuu dandeenya haaluma kanaan bishaan talbaasanii jalaa dhangala'oo san jechuu dhangala'oon sun hedduu akka waan furdaadha jalaa dhimbiibannee
haala gaarii taheen jechuu haala qulqullina qabuun meeshaa qulqullina qabutti dhangala'oo san jalaa dimbiibannee asirratti kan isinitti himu kan fayyadamuu hennu har'a dhangala'oodha. Firiin isaallee kan danfe affeelame kan akkamitti akka itti fayyadamantu jira. Garuu har'a kan hojjetaa jirru dhangala'oo haaluma kana taheen dimbiibannee erga geessine yoo inni xiqqoo qorree jedhe akkana tahaa innummaanuu mataan isaa akka amma argaa jirtan kana akka kanatti waan haala gaariin wal harkisuuf jecha gara kireema yookiin qibaatii fuula dibanuutitti jijjiiruuf deemaa jirra. Haaluma kana fakkaatuun harcee boqqolloo qopheeffanna. Harcee boqqolloo maankaa tokko warroonni biyya alaa jirtanillee rakkoo hin qabu. Harcee boqqolloo warshaan qopheesse waan jiruuf jecha harcichuma boqqolloo san qopheeffattanii haala kana fakkaatuun talbaan keenya yoo nuu qorree jedhe talbaa keenya kana maankaa lamaa fuunee haaluma amma argitan kanaan talbaa keenya maankaa lamaa fuunee saanii dhuunfatitti harcee boqqolloo maankaa tokko fudhannee saanii akkanaa tahuu kamaa wama qabdanitti haa ta'u laastikii wayiitti illee yoo tahe walitti makannee booda sanii ammootuyyuu haala gaarii taheen jechuudha waliin gahannee asirratti kan isinii himuu barbaadu namoonni tokko tokko hiriyoota waliin kan dibatantu jira. Nama lama akkas wal gahanii maatii wajjin obboleeyyaa wajjin rakkoon qabu ittuma dabalta. Nama tokkoo fi harceen boqqolloo maankaa tokkoo fi dhangala'oon talbaa kun maankaa lama kan barbaachisu. Nama lamaafoo harcee boqqolloo maankaa lamaa fi dhangala'oo maankaa afurii jechuudha. Haaluma kana waliin gahannee haala salphaa taheen akka booddura isinitti hime sanitti fuula keenya haala gaarii tahe saamunaan dhiqannee booda sanii isa kana dibannee dirqama walakkaa sahaa ofirra tursiisuu qabna. Fuulli keenya yeroo dibanne sanitti anama yeroo viidiyoo isin waraabu kanatti dibadhee isin garsiisaa jira. Erga waliin gahannee jennee haala waan nu hafe jechuu rakkoon qabu akka torban tokko firiijii taa'uu hin danda'a. Laastikii kurree qabu waan gaarii wayiititti naqannee firiijii kaayanna. San booda fuula keenya haala gaarii taheen dibannee fuulli keenya wal harkisa. Amma yeroo kanatti ani dibadhee isinitti haasaa jira. Yeroo haasa'u kana fuulli wal na harkisa. Gogaa kiyya kana akka waa kutuuf ila hedduu jechuudha. Harkifamee fuulli kiyya kun taa'aa jira. Haaluma kana fakkaatuun fuula keenya dibannee haalurra goguu daqiiqaa 20 ofirra tursiifnee haala bifa kana fakkaatu tahaa deemaa innuyyuu yoo jaallalti kasi sodaachisu fuula kan kee walii gasu sochaafti hin socho'aa wanni sun suuta haala gaarii taheen ofirraa hanga tokko abbaan rabbi laaffiseef ofirraa yoo kaachiftan hedduu filatamaadha. Innu akka kaachifamu ufii uf ajaja waan ta'eef hin kaka'a. Warroon isan hin dandeenye ammootuyyuu bishaan o'aa marraa nama guboo doon ta'in bishaan jiddu galeessa taheen dhiqannee booda sanii bishaan qabbanaa yaallollaanna. Inshallah hanga viidiyoo sagantaa biraati walitti deebinutti turtii